Nagaan Waaqayyoo namoota addunyaa kanarra jirtan hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoo inni nu gargaare galata guddaa haa argatu. Ani maqaan koo Ergamaa Yaadasaa Gaariiti. Yuutuubii Furtuu Miidiyaa 4 kan fayyadamtanii sagaleen kun lafa isin jirtanitti kan isin bira ga'ee sagalee kanaan akka eebbifamtan amantii guutuun qabaa. Waaqayyoo inni nu gargaarus inni nu gargaaraa jirus galata guddaa argatu. Waaqayyoon dubbii isaa akka dhageenyuuf carraa inni nuu kennee Waaqayyo galata guddaa haa argatu. Amma sagalee Waaqayyoo otoo waliin hin baratin dura Waaqayyoon hin kadhannaa. Lafa jirtanitti iddoo jirtanitti sagalee Waaqayyo kun akkasiin qaqqabu nan amana. Haleluuyaa. Fayyisaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Yaada keenya ala deemuun galmaan naman ga'u. Ati kan naman dhiifne kan naman buufne si qofaa galanni siif haa ta'u. Hidhaa kan kuttu, caba kan fayyistu, hidhaa kan hiiktu, wanjoo kamuu namarraa kan cabsitu galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee keetiif ulfaadhu, dubbii keetiif ulfaadhu. Akkuma jettu immoo araara kennu faana waan jirtuuf si haa galatu. Gaarummaa nutti agarsiisii, tolli kennu wajjin haa ta'u. Maqaa goofticha Iyyasuus Kiristoosiin wanti yaada keen taane hundumtu maqaa goofticha Iyyasuus Kiristoosiin iddoo jirutti kan qabame haa ta'u. Lafa fagoo ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa keessa kan jiran, biyyoota Itoophiyaa keessa kan jiran harka keetiin maqaa Iyyasuusiinidhaan kamurraa hiikkatu, wanjoon kamurraa hacabu, dubbadhu dubbii kee, sagalee kennu duukaa ta'i. Afurri kee afurri qulqulluun wajjin haa ta'u. Dhoowwaa tokko malee dubbii kee nutti taasa'i maqaa Iyyasuusiin. Ameen. Dubbiin Waaqayyoo har'a waliin dhageenyu wangeela macaafa Yoonaas raajichaa, macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 1:4 irraa kaasee akkas jedha. Walumaa gala dubbiin yookiin mata dureen anarra dubbii Waaqayyoo dubbachuu barbaadu harka Waaqayyoo keessaa ba'anii jiraachuun hin danda'amu kan jedhu irrattan dubbii Waaqayyoo dubbadha. Harki Waaqayyoo nama hundumaaf kan diriiredha. Harki Waaqayyoo nama hundumaa eeguudhaaf kan diriiredha. Namoonni harka Waaqayyoo irra jiraatan, namoonni harka Waaqayyoo baran, Waaqayyoo irraa adda ba'een jiraadhatoo jedhanillee hin danda'an jechuudha. Sababbiin isaa harka Waaqayyootu isaan baachuu jalqabe waan ta'eef, harka Waaqayyootu isaan gargaaruu jalqabe waan ta'eef akka nuti harka isaarraa baanuun barbaadu. Sababbiin isaa akkuma hanqaaquun yeroo harkatti baannu harka keenya irraa bu'ee caccabu, nuyis harka Waaqayyoo irraa buunaan hin miidhamna, hin cabna, hin banna, karaatti hafna. Kanaa jedhee harki Waaqayyoo yeroo hundumaa nu kunuunsa jechuudha. Lafa kanatti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Yommus Waaqayyoo qilleensa jabaa galaanichatti kaase. Bubbeen humna qabeessis galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabu bira ga'e. Yeroo sanatti warri markaba oofan hin sodaatani. Namnis addumaa addaan gara Waaqayyo isaatti iyye. Akka itti salphatuuf mi'a markabichaa irraa galaanatti gadi daddarbatani. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessaa lixee ciisee rafees of gatee ture. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaate, attamitti akkas of gattee raftaa? Ka'i, Waaqayyoo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nu hin banneef nu yaadata ta'a jedhe. Kana booddee warri markabicha adduma addaan wanta hamaan kuni sababii eenyuutiif akka nu irra ga'ee beekuudhaaf kottaa muka buufanna. Carraa isa jennu waliin jedhani. Kanaaf isaan muka buufatani. Buufannaan mukti Yoonaas irra bu'e. Kana irratti isaan wanti hamaan kuni sababii eenyuuf nu irra ga'ee, hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyyi kee eessa? Sanyiin kee maali? Nutti himittiin jedhani. Inni immoo ani Ibrichaa Waaqayyoon isa gooftaa ta'e Waaqa irra jiraatu. Ameen. Isa galaanaaf lafa uume nan waaqeffadha. Ameen jedhee isaaniif deebise. Inni waa'ee ofii isaa waan isaanitti
himeef jarri fuula waaqayyoo dura baqachaa akka inni jiru hin hubatani. Kanaaf isaan guddaa sodaatanii maali ati attamitti akkas gootettiin jedhani. Galaanichi ittuma dabalaa unkuramaas waan adeemeef isaan galaanicha nu irraa akka gab jedhuuf attamsi goonuree jedhaniin isa gaafatani. Kana irratti Yoonaas fuudhaati galaanicha keessa na buusaa yoos galaanichi isin irraa gabin jedha. Bubbeen humna qabeessis isinitti ka'ee kunis sababii kootiif ta'uu isaa anoo beekeeraa jedheedha. Walumaa galaa dubbiin waaqayyo lafa kanatti kan inni dubbatu maali jennee gaafa kaafnu harka waaqayyorraa Yoonaas iddoo kanatti gaafa inni ba'ee jedhu argina. Gargaarsa waaqayyo keessaa Yoonaas gaafa ba'u argina. Ilaalcha waaqayyo keessaa, karoora waaqayyo keessaa Yoonaas gaafa ba'u argina. Haa ta'u malee namni jireenya isaa keessatti kan inni gochuu qabu harka waaqayyo irra jiraachuu caala carraan hundumaa caalu hin jiru. Biyya jirtanitti, lafa jirtanitti, iddoo jirtanitti, bakka jirtanitti namoonni harka waaqayyo irra jiraattan harka waaqayyo irra jiraannee bara keenya xumuruu caala carraan filatamaan hin jiru. Sababbiin isaa harki waaqayyo nu baata, harki waaqayyo nu gargaara, harki waaqayyo nu fayyisa, harki waaqayyo nu hiika, harki waaqayyo eebba nu laata. Waaqayyo harka isaa diriirsee saba in soora jedha macaafni qulqulluu. Kanaaf Yoonaas yaada mataa isaatti ba'e harka waaqayyo irraa, yaada isaatti ba'e, fedha isaatti ba'e, ilaalcha isaatti ba'e, adeemsa mataa isaatti ba'e. Haa ta'u kaayyoon Yoonaas maalii jennee gaafa kaafnu Yoonaas raajiidha. Nama waaqayyo yaada irraa qabudha. Nama waaqayyo isa gargaareedha. Nama harka waaqayyo argedha. Nama humna waaqayyo argedha. Nama dandeettii waaqayyo argedha. Nama waaqayyo lafaasa kaasee akka ta'e beeka. Yoonaas sirriitti beeka isa kana. Nama waaqayyo isa gargaare ta'uu Yoonaas sirriitti gadi fageenyaan beeka. Waa'ee kana namni Yoonaasitti himuu hin danda'u gargaarsa waaqayyo. Waa'ee harka waaqayyo Yoonaasitti namni waa himuu hin danda'u. Yoonaas hin beeka. Haa ta'u malee Yoonaas iddoo kanatti mataa jabaate. Bakka harka waaqayyo irraa bu'uu naa wayya. Bakka gargaarsa waaqayyo keessa ba'uu naa wayya jedhee gara yaada waaqayyo dhiiseetu gara yaada mataa isaatti deeme. Bara keessa jirru kana keessa namoonni baay'een harka waaqayyoon geggeeffamuu caala ofii isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin, qabeenya isaaniitiin, fira isaaniitiin karaa mataa isaanii irra dhaloonni har'as kan deemaa jiran hedduudha. Waaqayyo garuu ajandaan isaanii guddaan maali yoo jenne harka isaarra akka jiraannu barbaada bakka. Maaliif hamaa ooluudhaaf, maaliif du'a ooluudhaaf, maaliif caba ooluudhaaf, maaliif miidhama ooluudhaaf harka waaqayyo irra jiraachuu wayya. Haleluuyaa oraalaa baanaasiyaa. Harka waaqayyo irra namni jiraatu du'a oola. Harka waaqayyo irra namni jiraatu caba oola. Harka waaqayyo irra namni jiraatu miidhama oola. Harka waaqayyo irra namni jiraatu caba oola. Waaqayyo baroota keessatti warra harka isaarra jiraatan, warra barruu isaarra jiraatan hin barbaada. Kun jechuun balaarraa kan nu deeggaru, dhukkubarraa kan nu deeggaru, waa baay'ee kan nurraa golgu harka waaqayyooti. Ulfinni guddaan waaqa jiraataatiif haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf Yoonaas yaada mataa isaa duukaa deeme, ilaalcha mataa isaa duukaa deeme, ofii isaatiin abaasa jedheetu gara Tarsheeshitti qajeeleedha. Haleluuyaa. Waaqayyo Yoonaasiin kan barbaadu gargaaree gara Nanaweetti adeemu jedhee waaqayyo wajjin kaanaan waaqayyoon gatee qophaa ka'e. Waaqayyoon gatee qophaa ka'e. Waaqayyoon dhiisee qophaa ka'e. Waaqayyo irraa goree qophaa ka'e. Orraa labaanaa seekaa teree leveeniyaas. Barritti dhaloonni waaqayyoon gatee deemu. Maal ta'a dhaloonni waaqayyo irraa gore? Maal ta'a dhaloonni waaqayyoon dhiise? Maal ta'a dhaloonni waaqayyoon dagate? Oddoo kanatti waa ibsuun barbaadan. Yaada waaqayyo keessaa baanaan maaltu ta'a? Raafamatta, sodaata, dhiphinatta, naasutta, dhukkubatta. Namni harka waaqayyo irraa lafa bu'e taanaan nagaan qabu. Haleluuyaa. Eebban qabu. Milkaa'insan qabu.
yeroo hundumaa jireenya raafamaa jiraata jechuudha. በፍርሃት የተሞላ ህይወት ይኖራል። ማን? ከእግዚአብሔር እጅ የወደቀ ሰው፣ ከእግዚአብሔር እጅ የወጣ ሰው፣ ከእግዚአብሔር እጅ የወረደ ሰው ሁል ጊዜ የፍርሃት ህይወት ይኖራል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከእርሱ ጋር እንድንኖር ይፈልጋል። እግዚአብሔር በራሳችን መንገድ መሄድ የእግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም። እግዚአብሔር በራሱ መንገድ እንድንሄድ ይፈልጋል። በራሱ አቅጣጫ እንድንሄድ ይፈልጋል። በሱ ምሪት እንድንወጣ እንድንገባ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ሀረደሎኒ ዋቀዮን ዲሴ አከ ገራቲ ያኡ ማልታአ ራፈማ ኬሰ ጅራ፣ ሶዳ ኬሰ ጅራ፣ ናሱ ኬሰ ጅራ። ሜዋ tokkon kaasu barbaada. Macaafni qulqulluu Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyootti kaafti jedha. Kun jechuun maalidha? Waaqayyootti of kennu, Waaqayyo bitamu, Waaqayyoof tole jechuu, Waaqayyo malee homtuu hin jiru jechuu. Har'a garuu faallaa ta'urraa kan ka'e biyyi raafamaa jira. Faallaa ta'urraa kan ka'e dhaloonni raafamaa jira. Inni jalqaba namni gaafa harka Waaqayyorraa bu'e tokko hin raafama. Jireenya isaatu raafama. Gaa'ila isaatu raafama. Abjuu isaatu raafama. Mul'ata isaatu raafama. Tajaajila isaatu raafama. Ikoonoomii isaatu raafama. Namni akkasii iddoo deeme hundumaatti gabiin argatu inni jalqabaa namni harka Waaqayyorraa bu'e. Inni lammataa namni harka Waaqayyorraa bu'e Waaqayyoon miliquu hin danda'u. Dhokatus eessuma dhaquu hin danda'u. Kanaaf Daawit gaafa dubbatu samii irratti yoon ol ba'e lafa kana keessa yoon gadi bu'e yoon as taa'es ati iddoo hundumaa jirtadha. Kuni jechuun maa inni Waaqayyo jalaa iddoon itti dhokachuu danda'amu hin jiru jechuudha. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ። በኤሽያ፣ በአውሮፓ፣ በኢትዮጵያ የምትኖሩ ይህን ቃል በዩቱብ የምትሰሙ ሁሉ ልንገራችሁ። በእግዚአብሔር እጅ ላይ ከተጠበቃችሁ ምንም የሚያናውጣችሁ ነገር የለም። አሁን እያናወጣችሁ ያለ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስልጣን ጸጥ ይላል። ምክንያቱ ወጀቡን ጸጥ የሚያደርግ አምላክ ከእናንተ ጋር ነው። አሜን በሉ። ሃሌሉያ። በሽታውን ጸጥ የሚያደርግ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። በሁሉም ላይ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አየሩን የሚቆጣጠር ንፋሳትን የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ወገኖቼ በምንም እምነት ውስጥ ብትኖሩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በእጄ ላይ ብትኖሩ፣ በእጄ ላይ ብትጠበቁ፣ ከኔ ባትለዩ ይላል እግዚአብሔር፣ ከነውጡ እናንተን አስመልጣለሁ ይላል እግዚአብሔር። ከናፍ አዱኛ ራፈምቲ፣ ከናፍ ብይ ኬኛ ራፈምቲ፣ ከናፍ dhaloonni raafama. Inni sadaffaa dhaloonni harka Waaqayyo irraa bu'e maal ta'a jettan? Hilliqinfama. Hilliqinfama. Maaliin? Rakkinaan, maaliin? Dhukkubaan, maaliin? Lolaan, maaliin? Beelaan. Dhaloonni harka Waaqayyo irraa bu'e dhaloonni akka fedhe jiraatu hilliqinfama. የሚዋጥበት ጊዜ አለ። ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ውጪ የሚኖር ትውልድ ይዋጣል። በቃ በበሽታ ይዋጣል፣ በችግር ይዋጣል፣ በራብ ይዋጣል፣ በጦርነት ይዋጣል። ብይ Waaqayyo irraa gorteyyuu liqinfamti. Diinagdeeshin liqinfama. Ikoonomiidhaan waan hundumaatiin liqinfamti. Hafuuraan liqinfamti. haa ta'u malee namni kun maal jedhe? Sababa eenyuutiif jennaan maayinno jiin kennan hin himate. Namni baay'een harka Waaqayyo irra bu'uu isaan himatu. Namni baay'een kufuu isaan himatu. Namni baay'een karaa Waaqayyo irra deebi'uu isaan himatu. Himachuu barbaachisa. Namni kun anatu kufeedhe, anatu sababa keessan ta'e, anas hin jeeqeedhe. Kanaafuu maal goonu reennaan na darbadhaa liqinfamuun qaba galaana kanatti jedhe. Haa ta'u qurxummiin illiqimsee guyyaa 3 turee gaafa dhaqee of argummoo nan deebi'ee harka Waaqayyo naa wayyeedhe. እግዚአብሔር እጅ ይሻለኛል ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ደረሰለት። ዌራ ላቫና ሲያ
Rekelele bene hesse. Ameen hafuura qulqullu. Hin deebi'e. Gaafa inni deebi'u Waaqayyo tokko galaanatti liqimfame, lama qurxummiitti liqimfame. Haa ta'u malee Waaqayyo akkas jedheen gara qarqaraatti baasii tufi nama koo jedhe. Iddoo awwaalamee ba'e. Harka Waaqayyotti deebi'uun iddoo awwaalamanii nama baasa. Harka Waaqayyotti deebi'uun mul'ata haaraa nama jalqabsiisa. Harka Waaqayyotti deebi'uun abjuu bade deebisa. Namoonni jireenya akkasii keessa jirtan deebitanii kaatu. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Barsiisa ammaan wajjin waan taateef ulfaadhu. Si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa sagalee kanaan.